ni qaba ni qaba bu'aa qabaachuu isaarra walii galee rakkoota tokko gama misooma sululaatiin jettu immoo furaa deemuun barbaachisaadha. Akka baranaatti wanti qabanne waan guddaadha. Aanaa Fadis araddoota 19 qabnu irratti magaalaa 2 qabnu irratti zoonii misooma sululaa yookaan zoonii qabeenya uumamaa, zoonii wabii nyaataa, zoonii misooma midhaanii jennee akka zooniin keenya fakkaatutti adda qoonnee deemaa jirra jechuudha. Misoomni qabannee eessarratti hojjenne immoo amata amatatti garsiisuu dandeenya. Waan silaa qullaa yeroo hunda namni ilaalee irraa barachuu danda'u akka aanota biraa fakkeenya godhannee deemaa turre sun aanaa keenyatti finnee araddaa kamtu misooma sululaatiin ba'uu danda'a jennee isa san qabannee itti deemaa jirra waan ta'eef nuuf milkaa'a jennee yaadda. Kana baay'ee dhaalatuun naannoo jireenya jijjiirama yeroo gabaabaa ture bu'aan sululli hanga jiruun namaa jiru sululli hin dhaabbatu kanuma babal'aa misoomni sululaa gonkumaa wali dhaabbataa yaadnee ilaalchi maanurraan dhaabbannee ilaalchatanii keenya sululli dachiin gabbisuus keenya bosonni fooyya'uus keenya jechuudha. Soo ija kanaan laallee keessattuu bu'aa sululaa aanaan Fadis amata 4-5 dura eelata kan qabu keessa nagaa marqullee keessa irra salanqaa buqqaa tokkoon waa'ee eelaa sanitti himu jechuudha. Watarteebilii dabaluun isaa bu'aan isaa maali kan jiru. Jiru namaaf fida asirreessu nama jechuudha. Dura garuu sirreessuudhaaf rakkoon sun addaan ba'uu qabu takka 2-3-4 rakkoon addaa xiyyaa tanayyee irra walii galee akkaataa xiyya irrattis walii galee lafa haanaan wanni kam tokkollee hin jiru jechuudha. Namni biraa sochii hojii qabeenya uumamaa baay'ata guddaa biiliyoonatti lakkaa'amu ta'uu isaa sirrii qabadha. Inni biraa jiru jireenya uummataa addunyaatti ilaala jennee oomishaaf oomishtummaa uummataa isa kana malee guddachuu hin danda'u hanga lafa qonnutti hanga lafatti haajomnutti hojii qabeenya uumamaa kadhiifnu yoo lafatti haajomuu baanne qofa dhiifna jechuudha. Albuudan qabu, nadaajin qabu, galiin keenya guddaan kan irraa argamu, harki uummata keenyaa guddaan parsantii 85 ol qonnaa fi qonnaan gatee horsee bulaa hanga ta'e dhiiroo yoo hafuura fudhannaa hajiru sammuu nama tokkoo keessallee dhufuu hin qabu jechuudha. Miidhama qaban iddoo hallayyaas haa ta'u algeenis haa ta'u akkasumatti immas immoo ogummaa adda addaatiin fayyadamnee yoo kan hin yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf aanaa keenyatti araddaa keessan hanqina bobaaturraa baasuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa isaa jiras waan beekan ture. Uummanni keenya dhimma sululaa osoo hin beekne hojjechaa ture jechuudha. Garuu mokkaana keenyatti qabatamatti iddoo qonnaan bulaa kan sululatti hojjetu maddii xiqqaallee bahuu eegalee jira. Fakkeenya ilaallee kan jiru taate nagee marqullee keessatti bishaan kun dhaabbatee jiru taate dhaabbatamaan maddii bahaa jira jechuudha. Kanaaf harka keenyaan waa hedduu kan hojjennoo taate waa hedduus baasuu dandeenya jechuudha. Rooba fagaatee jiru kanallee dhiheessuus dandeenya jechuudha. Kanaaf kaayyoo sululaa kana sirriitti beekuu danda'uu qabna jechuudha. Itti amanuu qabna. Ogummaan deeggarree hojjetaan qonnaa isin keessa jira. Ogeessi isin keessa jira. Akkasumatti wal dubbistanii kan ogummaan deeggarree kan deebi'uu taate aan dhugaa dubbachuudhaaf akkaanaa keenyaatti roobaas haa ta'u oomishaa fi oomishtummaa kan itti dabaluu keessatti sululli gahee guddaa qaba waan ta'eef tokko dhageenyee jiidha gosochuu diisuu qabatee biyya keenya akkanii fi karaa biraan deemtaa taasisuu keessatti hundi keenyaa barbaachisummaa sululaa beeknee akka atumaarraas dhufnee hojjechaa jiru kana namni cuftii itti amanee dubartoonni keenya waan beekaniif dargaggeessi keenya abbootiin keenya namoota waan qabnu gabbaanee kan hojjennoo taate aan dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo hanqina nyaataa keessaas bahuu dandeenya jechuudha. Rakkoo roobaa keessaas bahuu dandeenya. Hulaachuun jireenya keenyaa jettanii qaama qalbiin fudhatanii akka magaalaa gaatti akka takkaa jechuudha. Dargaggeessi nafnee abbaan nafnee sheen nafnee haroon keenya nafnee hedduun dhufanii jiranii. Keessattuu dargaggeeyyii hojii dhagayyii fuuldura nutis hojii hedduu irratti hojjechuuf waan karoorfannee jiru isinis qophaa'inaa amma qabdan kana daracha bitanii dhumuu danda'uu qabdan. Sulula keenya kunuunsuun hojjechuu qofaa miti amma qabarbaannu. Kaayyoon sululaa
amata kana sasdaleeti amata fi otuma deebitee man ugaam kunuko biqiltuudhaaf kan taa'amu kan namni raawwaa nyaatu akkam jettan kanneen kunuunsinu kana waa jechuu Army Oromia, nuko machaji. Army Oromia, nuko machaji, nuko machaji. Adara ilman ko kandira galati. Army Oromia, nuko machaji, nuko machaji. Adara ilman ko kandira galati. Army ujumbona, Army muhambona, Army ndugwezi nyajati. Army Oromia, nuko machaji, nuko machaji. Adara ilman ko kandira galati. Army Oromia, nuko machaji, nuko machaji. Adara ilman ko kandira galati. Amnu chumbona, dari muhambona. Amnu chumbona, dari muhambona. Apa nakama ko narrati jitani nandubi zinajati. Apa nakama ko narrati jitani nandubi zinajati. Yero saiketi bokaro budabud mali sabab nisa. Bosana manchai bakati debisu bebi korikisa. Yero saiketi romli robudabud mali sabab nisa. Bosana manchai bakati debisu bebi korikisa. Bishanta jisu bishaya ukasa. Bishanta jisu bishaya ukasa. Akunu sinu bosana akunu sinu. Akunu sinu bosana akunu sinu. Akunu sinu bosana akunu sinu. Oromia tinga ami sinu. Oromia tinga ami sinu. Army Oromia, nuko machaji, nuko machaji. Adara ilman ko kandira galati. Army Oromia, nuko machaji.
Adaraa ilmaan koo kan dhiiraa dhalaatti qaamni wajjin boona gaarri mukaan boona qaamni wajjin boona gaarri mukaan boona hafana qaama koo narratti jirtanii nan dubbisina jetti hafana qaama koo narratti jirtanii nan dubbisina jetti. Wasanni mancai gaarri ta'e kullaa kan duriif taarraa miil wal bira laalaa lammii koo ilaalaa. Wasanni mancai gaarri ta'e kullaa gammoojjiin baay'atte nuti fuutee miilaa gammoojjiin baay'atte nuti fuutee miilaa rakkoo tana furuu biqiltuu gaddaamni. Haayinu suuraa rakkoo tana furuu biqiltuu gaddaamni haayinu suuraa haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu bosona haa kunuunsinu Oromiyaa teenyaa haa misoomsinu Oromiyaa teenyaa. I'm so sick. Gammachuu guddoon yaadadha obbo jiru toomara.
Logale done jiro jolumada dawa gorre nama Faru arbabi walilla boda labadi gate ngamana gama Lajiranya gaba sulugare balate kamati bagane Amile dorgom solite omu bayani kenya walidadane Sulula balla kaisaro hara kayara tara re melage nidagara machu gudoni yada go jiro to mara Sulula balla kaisaro hara kayara tara re melage nidagara machu gudoni yada go jiro to mara
Anin jalan ko lolati ubdema kapsule barade ba hanga hedil mandi hedil godub dema fororo busela galana piri godub dema fororo hanga hedil mandi hedil godub dema fororo ifangas barinan shir jedub dema fororo dulo ke korsu egna erga chame lafti kore lanto lambi kore sani kanya tu binensa ge galchan sungamesa watole manjene kero watole gamil kingale sani nokale watole manjene kero watole gamil kingale sani nokale Dibuto kotu merre chapne burbele chahorre Dibuto kotu merre chapne burbele chahorre ya burbele jiballa kan geessine jiru ta'uu isaati. Kana wajjin qabsiisee daagaa biyyeetis akkasumatti daagaa dhagaa biyyee daagaa dhagaa irratti hojjechuudhaan istiraakchara garaagaraa hojjechuudhaan kan hojjechaa ture ta'uusaa ni yaadatama. Haa ta'uutii hojii kana gaafa qophii gahaa taasifnee fi sochii bal'aa gaggeessine hojii karoora keenya parsantii haga ammaatti sulula kana ji'a tokko dabarsinee jira. Parsantii 90 ol kan ta'u akkaana keenyatti hojjennee kan jiru ta'uu isaati. Kana gaa hojii fiizikaalaa yeroo bunaa kan hojjenne hojii misooma qophii biqiltuutii fi hojii ashaaraa magariisaa fi idileedhaan deeggaruudhaaf
ashaaraa magariisaatii fi idileedhaanis biqiltuu ka'aanaatti karoora keenya miliyoona 12 ni qopheessine jennee iddoo adda addaatti miliyoona 12 ni karoora ni qopheessine jennee karoorfannee jira. Biqiltuu kanaas biqiltuu gosa adda addaa MPT yookaanis multi purpose tree biqiltuu hundaleessa kan jedhamu biqiltuu miliyoona 6 qopheessuuf karoorfannee jira. Kan bosonaa immoo miliyoona 3,500 akkasumatti illee biqiltuu muduraa kuma miliyoona 2 qopheessuudhaaf kan karoorfanne miliyoona 2,500 karoorfannee yeroo ammaa kana biqiltuu kanaas parsantii 60 ol hanga parsantii 75 yeroo ammaa kana qopheessine haala gaariidhaan kan dhaabbiidhaaf qopheessaa jiru ta'uu isaati. Hojii kunis bal'inaan buufata biqiltuu qabnu sadii irratti adda qoqqoodnee karooraas baafnee fi ciminaan kan itti soso'aa jiru ta'uu isaati. Akkuma waliigalaatti hojii ashaaraa magariisaatiin bilbilee idilee dhaabbii gochuu milkeessuudhaaf haala gaariin biqiltuu hojiilee yeroo bonaa keessatti gannaan bakka buufnee hojii baay'ee deemaa boqqolloo milkeessuudhaaf haala cimaadhaan qindoomina gaariidhaan kan itti socho'aa jiru ta'uu isaati. Bishaan taakisu bishaan yaa'u kaasaa ol kakaasaa bosona mancaa'in bakka deebisaa ol kakaasaa bosona mancaa'in bakka deebisaa. Bara 2014 kana keessatti hojjennee sadarkaa aanaatti sosochii leenjii hojjetaa misoomaa fi kaabinee araddaa hunda bifa hawwanii kennee booda boqonnaa qophii irratti leenjii bilchaataa sadarkaa aanaatti kennan. Kanatti aansuudhaan sadarkaa aanattis qaama dhimmi ilaalu hunda gaggeessaa aanaa hojii dabalatee sosochii egaa kennee booda karaa hojii misoomaa bal'inaan seenne jechuudha. Haa ta'u sosochiin kun kan aanaa irratti daangee osoo hin taane sadarkaa araddaattis leenjiin gahaan kennamee qophii sulula bara 2014 seenan. Haaluma kanaan keessattuu sululli akka aanaa keenyatti qabnu sululoota duraanii 16 fi haaraa 3 waliigala sulula 19 qabnu jechuudha. Kanarratti immoo sululoota kanarratti istiraakcharoota adda addaa daagaa adda addaa kiloomeetira daagaa dhakaa fi daagaa biyyee wal keessa kiloomeetira 7,000 yoo ta'u istiraakcharoota adda addaa jiidha qusatan 200 ol qabna jechuudha. Bifuma kanaan egaa hojiitti seennee koree adda addaa fi to'annaa fi hordoffii sadarkaa gubbaadhaa hanga gadii gooneen hojiin haala gaariirra jira jechuudha. Yeroo kana yemmuu koree godina wajjinis ta'uudhaan hojii laallee bal'inaan haala gaariirra jira. Kana yeroo jennu sulula eegaluu dura koree qindeessa aanaa qabannee sululli baniinsaa araddoota sadiirra godhame yoo xiqqaate. Fakkeenyaaf sulula badhaatu irratti qarree fi mul'ata irratti sosochii uummataa kakaasuuf baniinsa goonee baniinsi keenya san haamila uummata keessa godhuudhaan yeroo ammaa kana raawwiin keenya akka aanaatti yeroo fooyyarra jira. Keessattuu parsantaa 90 ol raawwannee jira jechuudha. Soo dhimmi sululaa kana keessattuu barana akka koree teeknikaa aanaa keenya ogeessa keenya wajjin walitti qindoomuudhaan hojiin bu'aa qabeessa hojjetamee jira. Hojiin nama boonsus hojjetamee jira. Kan uummanni illee irraa baratus hojjetamee jira jechuudha. Kana keessatti gaheen hojjetaa ogeessa keenyaa, gaheen koree teeknikaa keenyaa, gaheen koree aanaa keenyaa laayyoo miti. Kun jajjabaachuu qaba, fuulduraas itti fufuu qaba jechuudha. Waliigalaatti sulula baranaa irratti wanti adda isa godhu baay'ee jira. Ilaalchi uummataa irratti jijjiiruu irratti bal'inaan hojjetamee jira. Hojjetamuu qofa osoo hin taane hojii qabxamaanis yeroo gabbu'amu hojii fooyyee fi hojii bareedaatu mul'ata jechuudha. Kana wajjin wal qabatee araddoonni barana muuxannoo dabarsanillee hedduutu jira. Kan akka mul'ataanii jiranii qarreen ni jira. Badhaatuun jira. Diina qaallee amma dhakaa fooyyee hojjechaa jira jechuudha. Agudooraan illee daaga biyyee bareedaa hojjetee jira. Kana qofa osoo hin taane dhimmi sululaa kun dhimma amma hojjennee tun yeroo birraa fi osoo taane hojii fiizikaalaa qofaan akka galmaatti ilaaluu osoo hin taane hojii baayoloojikaalaan yoo deeggarame qofa sulula kan jedhamu jechuudha. Aanaan keenya yeroo ammaa kana araddaa aannanii irratti himaataan kanniisaan ijaaramanii jira sulula keessa sadarkaa gaariirra jira. Araddoota keenya sululoota keenya keessattuu gaarii fi tuttuqaa namarraa walaba goonee fayyadama dargaggeessaa irratti mirkanaa'uu danda'u qaba jechuudha. Sululli keenya sulula qofa osoo hin taane madda dinagdee dargaggoota keenyaa akka ta'uuf hojjetamaa jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee sochiin jiru haalli jiru akka waliigalaatti fooyyedha
xiyyeeffannaan addaa immoo to'annaa hordoffii gubbaarraa godhamee hojii baayoloojikaalaatiin deeggaramee yoo bu'aa kan fidu taate uummanni waggaa dhufullee hamileedhaan itti bahaa jechuudha. Kanaaf haalli jiru akka waliigalaatti dhimma suluulaa hubannoon jirullee fooyyeedhaan kanaa waliin immoo ammaas ogeessa keenyaa fi waajjira keenya qindoomnee moor akka bu'aa qabeessa ta'u hojjechuun nurraa eegamaa kan jiru qabna.